Seerota qo'annaa yookaan qayyabannaa. Yeroo baay'ee qormaanni yeroo dhufu firiin isin argattan baay'ee gadi bu'aa yookaan kan eegdanii gadi ta'e argattu. Sababni isaa waa sadiitu jira. Innis tokko yeroo qo'annaa gahaa dhabuu, lammaffaan yeroo qo'annu fedhii fi kaka'umsa dhabuu, sadaffaan yeroo qormaataa waan dubbifne yaadachuu dadhabuudha. Egaa viidiyoo kana erga xumurtanii booda rakkoo sadeen olitti kaafne kanaaf furmaata gahaa argattu. Egaa isinis yuutuubii kana sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan nu faana ta'uu hin dagatinaa. Tokkoffaa sagantaa baafachuu. Yeroo qo'annu yookaan qo'annaa keenya dursinee sagantaa baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kamiyyuu hamma dubbisuu akka barbaanne sagantaa baafachuun sa'aatii meeqaf dubbisuu akka qabnu. Fakkeenyaaf al tokkotti sa'aatii 2 hanga 3 dubbisuuf yeroo karoorfatte keessa kee dagaagsuudhaaf yookaan keessa kee qopheessuudhaaf sagantaa kee galmaan yookaan sagantaa kee galma lafa kaa'uu qabda. Fakkeenyaaf sa'aatii 3 keessatti chaaptarii meeqa dubbisuudhaaf akka barbaaddu yookaan chaaptarii kana keessatti immoo yaadota ijoo dubbisuu barbaaddu daqiiqa 5 osoo dubbisatti hin seenin of qopheessuu. Inni lammaffaan how to start studying kan jedhudha. Yeroo qo'annu akkamitti eegalla? Inni kun isa ijoodha. Seera daqiiqa 5 fayyadami. Inni kunis osoo dubbisa hin eegalin maal dubbisuu akka barbaadde, sabjektii kam dubbisuu akka qabdu, nootii yookaan iddoo kamirratti xiyyeeffachuu akka qabdu, isa kana dursitee adda baasuun yaada baay'ee barbaachisaadha. Eega kana booda how to study for long time kan jedhu. Yeroo dheeraaf akkamittiin dubbisa kan jedhu. Egaa yeroo dheeraaf dubbisuuf eega barbaadde ta'e yookaan yaadni kee yeroo dheeraaf dubbisuuf yoo ta'e dubbisa kee keessatti daqiiqa 30 yookaan daqiiqa 30 erga dubbiste booda daqiiqa 5 boqonnaa fudhachuun barbaachisaadha. Inni kun immoo dandeettiin waa yaadachuu keetii akkasuma immoo dubbisni kee gatii dhabeessa malee akkasuma kan walitti fufe osoo hin ta'in maalan dubbise maalan qayyabadhe kan jedhuuf kan si fayyadudha. Baay'ee yaadachuufis baay'ee kan nu gargaarudha. Inni itti aanu yaadni nuti itti fayyadamuu qabnu obbadhaasuu kanatti aansee yaadonni yookaan teek bireek isa jennu kana boqonnaa daqiiqa 30 sa'a 3 keessatti daqiiqa 30 dubbistee boqonnaa daqiiqa 30 dubbistee boqonnaa baay'ee yaadachuudhaaf sammuun keenya akka hin mukoofneef kan nu fayyadudha. Egaa teek bireek inni jedhu kuni faayidaan isaa maal inni yoo jenne faayidaawwan 5 qaba akka qorannoon hedduu mirkaneessetti. Isaanis tokkoffaa dandeettii yaadachuu keenyaa sirriitti fooyyessa yookaan improve the memory. Inni lammaffaan immoo enerjii keenya nu sassaaba. Enerjii keenya sassaabannee dubbisa qaama paartii ta'aniif qabnu akka dabalu nu godha. Sarbaas enerjii boosta. Stressii keenya immoo ni hir'isa. Cinqamuu mukaa'uu keenya akka hir'ifannee nurraa hir'ate dubbisa itti aanuuf daqiiqa 30 boodaaf dubbisa dubbisnu immoo akka sammuu qophaa'aadhaan dubbisnuuf kan nu gargaarudha. Fayyaa keenya irrattis fakkeenyaaf ija keenya continuously walitti fufiisan silkii irraa yookaan laaptooppii keenya irraa akkasuma waan biraa kan dubbisnu yoo ta'e bireekii daqiiqa 5 immoo waan biraa gaafa hojjennu daqiiqa 30 keessatti fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa ija keenyaaf sammuu keenyaaf. Inni shanaffaan faayidaan isaa dandeettii qayyabachuu kee fi dandeettii waa uumuu kireetiviitii kee dabalaa deema. Kanaaf faayidaawwan kunniin boqonnaa fudhachuurra kan argaman. Yeroo boqonnaa kanatti maaltu barbaachisaa akkamitti boqonnaa daqiiqa 5 kana keessatti immoo yoo jenne hiriyoota jaalallee wajjin bilbilaan daqiiqa muraasa taphachuu, teekstii walii barreessuu ta'uu danda'a, waan nuti tolu hojjechuu, daqiiqa 5f bichaa waan dasnu jedhu bakka jirrutti waan hojjechuu nutti mijatu daqiiqa 5f waan itti gammadu waan rifreeshin gochuu danda'u raawwachuudha jechuudha. Inni itti aanu wanni yeroo dubbisnu raawwachuu qabnu inni sadaffaan how to study for long isa jennee kanarratti daqiiqa 30 gaaffii laachuu dandeenya. Inni afuraffaa irratti raawwachuu qabnu reward yourself. Inni kun immoo of badhaasuudha. Egaa
yeroo dubbistu dubbisa kee keessatti fakkeenyaaf chaaptarii tokko dubbisee daqiiqa 30 gaaffii goote chaaptarii tokko gaafa dubbiste isa kana yoon xumure iddoo akkanaa deemeen haara galfadha, iddoo akkanaa deemeen bashannana, taphan jaaladhu, geemii jaaladhuun taphadha isa jedhu isa kana badhaasa sammuu keenyaaf qopheessu. Isa kana hagan xumurutti garuu waan tokko raawwadhu. Onlaayinii seenee tiiktookiin goroggoru, feesbuukiin goroggoru, wanta adda addaa kamiifiyyuu wanna yaada koo qisaasessu hin raawwadhu jedhanii ofuma keenya ofiin self motivate eega of goone booda badhaasa ofii keenya qopheessudha. Inni kun yaada ijoodha. Sammuun keenya kaka'umsa akka qabaatu, dandeettiin yaadachuu keenya akka dabaluuf kan fayyadudha jechuudha. Inni shanaffaan study the answer first kan jedhudha jechuudha. Yeroo qo'attutti deebii qo'adhu. Fakkeenyaaf egzaamiiwwan adda addaa baastee isa keessaa isa san immoo deebiiwwan achi keessatti deebii ta'an isa sana soitee matsaafaa keetirraa hin qo'atta. Isa sana sirriitti hubatta, ni qayyabatta. Egaa sana guutuu isaa hundumaa immoo irra deebitee dubbista. Egaa study the answer inni jedhu kuni baay'ee barbaachisaadha. Inni kun immoo yeroo baay'ee gaaffiiwwan deddeebi'anii bahan akkasuma immoo yaadota ijoo gaaffiin irratti xiyyeeffatu waan adda baasu nu fayyaduuf paartii xiyyeeffannoo keenyaa waan nutti agarsiisuuf study the answer jedhu kun baay'ee isa filatamaadha. Inni itti aanu learn basic. Egaa guutumatti kitaaba guutuu shamaddaduudhaaf yookaan qabachuudhaaf yaaduun hin danda'amu. Kanaaf beezii isa ta'an adda baasnee isa sanii irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha dubbisa keenya keessatti. Kanaaf beezii isa ta'an adda baasnee as keessatti fakkeenyaaf chaaptar 1 beeziin chaaptarii kanarratti maayini. Saniin booda beezii chaaptarii sanii irra deemtee irra fiidee yeroo tokko ilaalte sana keessatti wantoota kanneen beekuun qaba. Sirriitti an jettu irratti xiyyeeffattee beezii sanarratti yeroo kee dabarsu. Inni rakkoolee yeroo dubbistu si mudatu yoo jiraate rakkoolee yeroo dubbistu yoo jiraate immoo isaan kanneen barreessitee isaaniif furmaata laachuudha jechuudha. Kanaaf yaadonni biroo immoo seerota qo'annaa keessatti itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaa ta'ee create design study space iddoo qo'annaa mijataa ta'e qopheessuudha jechuudha. Iddoo itti dubbisnu qopheessuun iddoo sanatti dubbisa malee waan biraa hojjechuu dhiisudha. Fakkeenyaaf teebilii keenya irratti yeroo hundaa ni dubbisna yoo ta'e isa kana yeroo hundumaa bakka dubbisaa iddoo sana teenyee geemii taphachuu waan biraas raawwachuun barbaachisaa akka hin taanedha. Dubbisa keessatti immoo akkamittan dubbisa yoo jenne inni baay'ee barbaachisaa ta'e learn the concept not just the fact isa jedhudha jechuudha. Yeroo dubbisnutti dhugaa osoo hin ta'in yaada ijoo fakkeenyaaf isa kana irratti faaktiin isa makaminni learn konseptiin isa kamin yoo jenne fakkeenyaaf saayinsii gaafa qo'annu yookaan baayoloojii irratti maqaa lafee beekuun dhugaadha yookaan faaktiidha. Hojii lafeen hojjetu beekuun garuu konseptiidha. Kanaaf gaafa konseptii irratti xiyyeeffattu wanna dubbise sana yeroo dheeraaf yaadachuun egzaamii irratti yookaan qormaata irratti sirriitti karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf kan nu gargaarudha. Kanaaf konseptii irratti xiyyeeffachuun yeroo kamiyyuu miimoorii keenya yaada ol guddisaa isteeppii tokko ol guddisaa deemu waan ta'eef shamaddadaa caalaa konseptii irratti xiyyeeffachuu. Inni kun baay'ee barbaachisaadha itti fayyadama. Inni biraa immoo irriba gahaa. Irribni gahaan baay'ee qo'annaa keenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Maaliif irriba gahaa osoo hin rafin namni irriba gahaa hin qabne dandeettiin yaadachuusaa baay'isee waan gadi bu'uuf irriba gahaa rafuun qo'annaa keenya yookaan dandeettii yaadachuu keenya daran akka cimu waan taasisuuf itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yeroo biraa yaadota kana caalan piroofeesarotaaf barsiisota sadarkaa kolleejjii adda addaa irra jiran yaadota walitti qabame waan isin dhiyeessinuuf ammaaf waan nu faana taataniif galatooma. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan yuutuubii kana immoo sabiskiraayib gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan nu faana ta'uun dagatina. Yeroo gaarii qabaadhaa. Isinitti haa tolu.